obboleettiin keenya alamnash irbasaa dhalattuu bilisuu kan taate gaazin biyya Saudi Arabiyaa keessatti itti dho'eedhaan miidhaan ishee irra ga'eeti jira. Egaa lakkoofsa bilbilaa asirraan gadi irratti dawwaltanii akka ishee qaqqabdan rakkoo kana keessaas ishee furuu akka dandeessan hadaraan dhaamsa keenya. Paappaasota haaraa mudamanii fi akkasumallee warroota duraa gidduutti rakkoo cimaan kan torbee kana guutuu deemaa ture bifa araaraatiin xumurameeti jira. Qabxiiwwan gurguddoo irrattis kan walii galamee fi akkasumallee walii galteedhaan araaraanis raawwatamee yookiis goolabameeti jira. Egaa rakkoowwan kaleessa dheengaddaa gaaffii uummataas akka deebi'uufis irratti kan walii galame yoo ta'u, araarri kun akka itti fufee jennaanis faayidaa guddaa kan buusuu fi kan qabu yoo ta'u, akkuma kana yoo addaan cite garuu rakkoodhaafis nu saaxiluu danda'a. Raawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yooyaa shamaa hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha oduuwwan gurguddaa lamaan isiniif dhufnee jirra. Egaa oduun inni jalqabaa mana amantaa Ortodoksii keessatti rakkoon tibba kana gaggeeffamaa turee fi akkasumas dhiibbaan afaan keessanii yookiis immoo afaan ofiitiin waaqessuu hin dandeessan jedhu araaraatiin guyyaarraa raawwateera. Akkasumas obboleettiin keenya biyya Saudi Arabiyaa keessa kan jiraattu gaazin itti fanadda'uudhaan miidhaan hamaan irra ga'eera. Egaa akkuma isin beektan torbee kana guutuu wal dhabdee gurguddaanis kan raawwachaa ture yoo ta'u, akkasumas kanneen kan afaan keessanii waaqessuu hin dandeessanii akkasumas namni dhalataa Oromoo namni ta'e tokko paappaasii ta'uu hin dandeessan sirna mana amantaa cabsitan jechuudhaan akkasuma rakkoowwan gurguddaa walirratti uumaa kan turame guyyaarraa immoo karaa mariitiin furamee jira. Egaa akkuma isin beektan qabxii ani isaan irratti walii galanii araaraan turan qabxii gurguddaa 10 lafa kaa'uudhaan Oromiyaa keessatti qiddaasii fi tajaajila kaanis afaan Oromootiin kennuun gaaffiin uummataa deebisuu akka danda'anii ibsamee yookiis immoo jabeessamee akka hojjetamudha. Oromiyaa fi bakkeewwan kaan irratti tajaajiloota afaan beekanii muuduu fi tajaajila jajjabeessuun dirqama. Akkuma kana Oromiyaa irratti paappaasota afaan Oromoo beekan muuduu akkasuma warroota kaleessa dheengadda muudama isaanii irraa kaasan illee qajeelfama kaleessa itti deebisuun sirnaa fi akkuma kanallee afaan ofiiniitis ta'e akkasuma muudawwan haaraan akka itti fufan kan isaan irratti walii galanidha. Qabxiiwwan gurguddoo 10 irratti kan isaan walii galan yaarra araaraatiinis xumurameetii yookiis raawwatamee jira. Egaa qabxiiwwan lafa kaa'amanii jira yookiis immoo qabxiiwwan kurnan isaan irratti walii galan hedduu kan nama boonsuu fi akkasumallee kan namatti toludha. Sababiin isaayyuu sabni kan barbaade afaan isaatiin waaqessuu fi afaan isaatiin waaqayyosaa galateeffachuu akkasumallee afaan isaatiin paappaasii muuddachuudha kan inni barbaadee jiru. Egaa akkuma isin beektan lolli gurguddaan darbatamuyyuu har'a garuu araaraatiin xumuramee jira. Egaa araara kanarratti namoonni kallattii garaagaraatiin dhiifama gaafataniitu itti deebi'anii cabsanii ba'an wantoonni jiru oduu sobaati. Wanti dhugaa fi qabatamaan lafa jiru garuu araaraan walii wajjin hojii akka itti fufanii fi qabxiilee gurguddaa 10 akka walii galan malee akkasumallee deebi'anii wanjoo kaleessaa jalatti wanti jedhu ibsoota kurnan kanarraa hin jiru. Egaa akkuma isin iskiriinitti argitan suuraawwan kanarraa dubbisuu dandeessu. Inni kun egaa afaan Amaariffati waan ta'eef egaa qabxiiwwan isaan ka'an irratti walii galan sun gaariidha yookiis immoo bareedaadha yoo hojiitti hiikameef jechuudha. Egaa akka kanatti itti fufuunsaa hedduu kan nama boonsuu fi akkasumallee kan namatti toludha. Garuu akkuma kanallee har'a walii galame yookiis immoo araararra bu'ee borimmoo deebi'amee duuba deebi'e yoo ta'e garuu waggaa 150 kaleessa darbee sana deebi'anii cabsanii wanjoo isaanii jalaa ba'anii deebi'anii immoo wanjoo garbummaa jalatti hidhamuu taati malee bilisa yookiis immoo walaba ta'uun wanti jedhamu hin jiru. Sababiin isaa kaleessa dhaloonni hedduu fi dhaloonni qubee hedduunis kan sodaataa turan isa kanadha. Egaa akkuma araaraatiin xumuramee yookiis immoo sirni kaleessaa yookiin immoo akkuma kaleessa eegalametti itti fufa qiddaasiinis ta'e sirnawwan akkasuma Oromiyaa biyyoota yookiis immoo afaanota naannolee afaan garaagaraa keessattis akka afaan isaaniitti akka qiddaasiinis ta'e akkuma kanallee
tajaajilli akka itti fufuu akkuma jedhame kanarratti yoo raawwatameef biyyattiif gaariidha yookiis immoo dhalootaaf illee faayidaa qaba. Garuu deebi'amee yoo naanneffame rakkoo uumuu kan danda'uu fi ammallee ganaa dhaloota hedduu irratti rakkoo fiduu kan danda'udha. Egaa obboleettiin keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti gaaziin itti dho'uudhaan kan isheen baay'ee hubamteeti kan isheen jirtu. Gaaziin itti dho'ee miidhaa keessa jirti. Haalli isheen keessa jirtus akkuma kana ulfaataadha. Namni gargaaruu fi ishee dubbisuu barbaadanis ta'e akkasuma ishee quunnamtanii ishee badiisa yookiis immoo waan ishee mudate rakkoo ishee mudate kana keessatti gargaaruu warreen barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti maxxanfame iskiriirratti argitan kanaan dawwaltanii bukkee dhaabbachuu akka dandeessan maqaan obboleettii keenya gaaziin itti dho'es maqaan ishee Alamnash Irbaasaa dhalattuu godina Shawwaa Wallisoo kan taate yoo ta'u egaa lakkoofsa kanarratti dawwaltanii ishee qaqqabuudhaan obboloonni akkasumallee mana ormaa yookiis immoo godoomaa keessa jirtanii yeroo hedduu rakkoowwan garaagaraatu isaan qunnamaa akkasumallee nu qunnama waaqayyo nu bira hadhaabbatu yookiis immoo nuuf hadhaabbatu jecha nu obboleettii keenya kana gargaaruu qabna. Sababni isaa biyya kana ormaatti lafa ormaatti yookiis immoo golaa ormaa keessatti kan gaaziin itti dho'e yeroo isheen lubbuudhaan dabartee ashaangulitti boochaa fi wayyoo jechuun dursa har'a yeroo isheen lubbuudhaan jirtu garuu dafnee yoo qaqqabanne baay'ee bareedaa fi filatamaadha. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture Yaana Saaroon Entertainmentii irraa obboleettii keenya dawwalaatii akkasumallee lafeen jirtu qaqqabaa wal aansisaan dhaamsa keenya ijoollee biyya Saudi Arabiyaa keessa jiranii fi akkasumallee paappaasota haaraa muudamanii fi akkasumallee warroota duraa gidduutti rakkoon uumame araaraan furamuunsaa hedduu nama gammachiisa.